إنسان نكاح إسا وفر هيك جيسة ورقة إرجع في تورة جيسة تنين يعني كنين بيعربا دوفه ما صوبا إشي مالك إسام وسيلة أكاونتي نرتي هو إرجع وقادا أكاونتي سناها كنو كنوتي إسي أفدا برسيكا جو يومو حركتي كني إفجي حركتي وركي قباتك قفا نابتي كنين بيكو وفتح كنما نابتي كان بقى كوني نمرتي دمرمي ونمرة كفلا متى إسي يرتوهن كفلا Koe maqaa sobaa jetta. Mucaan isa kanaa moo isa kanaa miti abbaa warraa kan kee. Maqaa kudhaniin isaa hidhatu. Isa kana moo kanaa miti garuu ka biraati. Kana Maqaa haa jijjiiru maa sidaa kaliree kan maqaa maa jijjiira jettu. Hin sobin dhugaa jiru dubbadhu. Maqaa yoo jijjiire namni mucaan kana moo kanaa miti abbaa warraa kan kee ka dura. kana kainna mare maka Muhammadi makan isa Ismail Muhammadi ka haqa ka iqama isa tirra jiru hundu garummo ka inni nikah hidate Abdi Muhammad maqaa haa jijjiiru illee mucaan kanumaami namummaan isaa kana isuma kana mucaan isuma kana matariis ka bakka maqaa jijjiir maqaa kudhan hoo qabaate maatti goota abbaa warra kan kee isuma ta'uudha. Ammallee viidiyoo waraaba jettu koo harka duuba siidee ooti viidiyoo si waraabatu maal hojjette. Natu beka manamatti cufe Iranni Okay, yoo situm harka duuba siidee moo akkami caaltu viidiyoo san bariin beeksisa. Maal jechuudha? Wallahi la wanta hundaa waraabame dhadhiisi baatti. Soba asirratti waan hin taane hin dalagina. Abbaa warraa kan keessatti kakachuu jira dhugaa. Fedhii kan keetiin inni sirraa garaa kutatu diddee jennaan waraabdee itti ergitan. Fida abbaa warra kan kee kalammata. Mee rabbiin biyya kootitti nagaan nan galchina jaarsuma kiyyan narraa waraabe jedhime. Ture jirta caaltu. Sagaleen kee jiru caaltu. Nuti irra jirta. Kuni fedhiidha waraabame viidiyoo nan ergeera dhiisa. Ilala yeroo shin viidiyoo waraabdu masgida kecheen qaraa jiran dhaggeeffadha. Akkamtu waan akkana gootan please viidiyoon dammo daqiiqa ara wayyoo kun nama afarsiisa dhugaa Naannoo masgidaa jiraattu sin biyyatti abdiin eessa dhaqee haa dhufu. Ilmi namaa isa laata isheen isa waraabdi. kun godha waraabdee fakkeenyaaf. Isa laatu isaan viidiyoo waraaboo waliin waraaban hin beeknu nu kana. Ayye yoo waraabe jaarsa kiyya kan kaati miti maaf baasuun barbaachisee osoo ani maanuu waraabe jaarsa kiyya kan kaati. Na jiraate si haa malee maaliif waraabda viidiyoo? Hin waraabne kaan. Ayye. Kuni viidiyoon kun fedhiidhaan waraabame waan reebichaan qabu fedhiidhaan gammachuu keetii waraabdi kana. Si erga jira guddata. Viidiyoo guddataa gadi lakkisina dhala rabbi. Naan gallakkisa guddataan. Nitorkittuu na baase dhiifama naa godha. Fedhiidhaan waraabame kun silkii dhaggeeffadhu viidiyoo san anattuu waraabe moo isattuu waraabee bichaa qofa dannaa baasa yoo rabbiin sodaattan isa bichaan alaala anattuu waraabee fi isattuu waraabee qofa bichaa dannaa baasa yoo rabbuma sodaattan. Amma dhaggeeffatan abdiidhaafis miti eenyumaafuu miti viidiyoon kun fedhiidhaan waraabame bata'amir. Fedhii isiitti waraabdee yoo xiqqaate viidiyoo 6 moo 7 na bira jiranii qullaa ka ufitti akka qubu ana maaniitiiti yaa ilmoo irraa dhalche hin dubbadhu yaa jarana rabbii jedha rabbi bakka ani keessaa baya yoo haqa kiyya rabbii sodaatti naa galchitu yookaan anamma osoo fuudheetiin sagalee isii ka anamma shaneen dooteessan guutuu zorisa jettisan wallaahi poolisni wayii ay jira. Hatta roobe diida alle nama jira achi fidee sagalee isii sanii guutuun warra isii yoo ani niisisin ani dhuguma abbaan kiyya qubaan na dhalche isinii galee ani gowwaallee miti garuu ilmoo kiyyaa fi malee wallaahi billaahi birrii 200 miti 300 miti miliyoonallee haa fudhattu isinii galee ilmoolleen dhabe isii akkasi jaaladhee biyya namaa keessatti sammuu wajjin na dhaamtisanillee hin dhabe maa sagaleen nitorkiin dhagahamaan jiru. Innagama boleessoo si dhagama. Intal isii akkasitti biyya alaatitti wallaahi billaahi matarratti na fincooyti matarratti mucattiin amma mormana jala na jirtu tuni matarra na fincooyti wallaahi dalagaa dhabee biyya namaa keessatti deemee Abdii cubbuudha suuraan nyaata ofiisaa dhaggeeffadhu
akkatti dayfa kiyya xaragee fideetiniin Dubaay irraa na ajachiifti wallaahi billaahi aduu har'aa tana nagaan na oolchi shiita Dubaay irraa bitaa fi ture kunoo Dubaay Qatarii keessaan bitadhu Dubaay irraa na ajachiisette yoo inni tana siin goone jedha naa gaafadhaatiin yoo isiin kakattee naan goone jette ani wallaahi tajirtu guutuun dhiisaaf naa gaafadhaa kunoo muyuutii qabadhaa. Ayyee hayaati waan abdiin jechaa jiru kun soba moo dhugaadha? Maalin? Waan nama haasee kun wannan ishiidhaaf hin taane hin qabu jaalala ishiiti. Ani gowwaallee miti jaalalatu na gowwoomse malee viidiyoo irraa waraabne cubbuu kiyyatu viidiyoo ishii namni dhirsi lammaffaa kun irraa waraabbate malee ani waraabne jedhee maqaa rabbiitiin kakachaa jira. Maal jetta kanarratti? Ani ayin kijiba wallahi hundaawu amma wannan inni jeen shiitiin si jammar kwaatar osoo jiru Dubaay na ajaja. Dubaay dhageeffadhu ili dhaga'i ilamma amma laal ka shiita jedhaarti laal siigalee shiita buusaa jirteer shiita buusisuu miti waliigala Dubaay irraa uffata si ajajemu Qatarii naan bitini Dubaay irraa na ajachiisi jetteeni ajachiifte moo warqii qubeen kun hin taane kana biti jettee moo hin jenneen jedhaani mallaqa tiyyaan waliigalatti. Asqallaalii dubbii jechuudha. Ayyee anamma inni jedhe kana deebisimee dhagaa jirta sila hayaati. Naa bite qubee warqiidha. Ayyee. Uffata Dubaay sii bitee beeka? Dubaay uffata sii bitee beeka? Abayaa na ajajee ture. Dubaay irraa? Okay, bareeda. Jaalatu kana maaliif miidhuu barbaaddeme? Maaliif irratti heerumuu barbaade? Nikaa odoo sirraan buusin ilma dhiiraa tokko dirqama nikaa sirraa yoo buuse heerumta malee akka amantaa keessaniitti nan beeka waan ta'eef odoo amantaa nikaa sirraan buusin akkamitti irratti heerumuu dandeesse? Kun wanjala guddaa akka ta'e beektu nikaa irratti osoo hin heeruminiin dura biyya isaa dhaqee geesse bakka waa baay'ee na ta'e jechuudha achitti. Achiin bakka waan baay'ee waan na kijibeef jecha gatee biraa deemu. Malee wanta isaa wanni ani fudheen siin jiru maallaqa inni natti kennees hin jiru. Baay'ee bakka kana hunda nutti himteertaa garuu kan viidiyoo kanarratti maaliif sobda viidiyoo abdii si waraabne dhirsi kee akkamitti jaarsi kee si bira taa'ee viidiyoo si waraaba yoo isa barbaachise qabeetuma si godha malee kuni waan soba guddaadha inni viidiyoo sirraa waraabne kanarratti dhugaa dubbadha. Isuma gaafadhu isuma safuu beeku gaafadhu. Sa'aatii sanitti yoo barbaade ol gara galcheetiin akka barbaade waan barbaade godha malee ani maraataadha haadha ilmoo tiyyaa niitii tiyya viidiyoo waraabu harki na haa qomaa ta'u ani waraabne wallaahi harki na haa qomaa ta'u ani waraabne wallaahi kun rabbi sinitti maal ufii isiitti dalagaa isii guutuu gurbaa kanarratti ka ergite deebite haqa deebifteetiin kanatti deebifte. Wali nama tuan. Mee isinin gubu ishi kun isinin gubu. Maayyuu miti duniyaatti jallee dhagaye yoomi qiyaamaa naa fidda asirratti namni martuun dubbata siigala kanaa miti yoomi qiyaamaa naa fidda haqatii ilmoo kiyyas eessattuu hin gala siigala baalagee. Amma isaanii seera kan waa'een ilmaayi abbaan guddifachuu danda'a taanaani seerri hin kennaaf inni rakkoon qabu. Seera biyya keenyaa namatu beekaa akka haasoftu miti. Ilaalaa kaa'il ilaalaa zareenyinnatti isii ergitanii. Abdii qozi mediseta ka guddataa waa'ee viidiyoo kana lakki zareenyinnatti isii ilaalamee ijoollee baaleetii zareenyinnatti isii akkasumatti ilaalaa takkaa arsii fi baale jedheen beeku ani wallaahi takkaa arsii fi baale jedheen beeku an akka mataa kiyyaatitti wallaahi takka isinitti maali. Guddataa qoy mee abdii zeta ka guddataa mee muyitii kaafadhu. Ani mucaa kanarraa maalan argee viidiyoo kana jaarsi namarraa waraabu kun soba guddaadha mucayyoon kun. Bar sagalee masitti achi ergisanii caaltu walii galatti ammallee sanuma deebisaa arteeru jettu eegale. Anamma. Wallaahi billaahi walii galatti dhagayi. Hin galtaa mana keetti dhageeffadhu hin galtaa jireenya kee keessatti hin galtaa hin galtu taanaan ammoo wallaahi billaahi ani niitii tiyyaanii sin dhiisu wallaahi bakka feetetti sitti maali. Bakka feetetti. Michoo ati akkamiin kan namaatiin heerumte hanga gaafa bakka feetetti hin dhiisu wallaahi heerumte. Amma laali hayaat na dhaggeeffadha hayaat abbaa manaa kee ammaa saffidi akkamitti niitii ni kaafuudha
maal jechuudha? Waraqata siin ergine Aastuun ija ofiitiin argite viidiyoo kana Inni yoom si eeyyamera inni nu si kolfaa kan isiin waraabde. Abbaan manaa keeyyuu Seeqataa kan isiin waraabde. Ka garana ciiftee isiin waraabde. Ka ol kaatee isiin Eessa waraabde. dhaabbattee ni kaa Yoo eegdatu abbaan xiqqaatte manaa keenya viidiyoo jiran? jahanna bira jira qullaan. ila hayaan Qullaan akka dhalattee hin jiru. ila laal Guutuun isaa yoo yoo akka xiqqaatte shari'aa viidiyoo jahanna keessanitti bira illee hin beekne Isinitti isin lamaan walii Viidiyoo heeyyamtanii jahanna ni kan bira qabu jira, malee nama odoo inni hin beekini hin buuti laal odoo inni hin beekin qarshii qabdaa qarshii kafaltee ofirraa hiisistee feekii ta'uu danda'a sii galee Inshaallah Asitti- Waraqaa sobaa hayaan suuraan inni nyaata si bushaa nyaata si nyaachisaa luka si dhiqaa jira asirratti jechuudha silkii kanarratti suuraan dhiira kana isaa argatta dubartoonni keenya dhiira camnaa fudhuu keessa dhiqu Iqaamaan akkasatti bakka takka hin dhaqu bakka harree kabeelaa amma biyyatti hidhame. ila na dhaggeeffadha suuraan ishii waliin kaate isin qannaasisa akka hindiititti keekii nyaachisaa luka dhiqaa waan sin ajaa'ibu jechuudha oromoon dubartii akkatti kabajjita mucaa kanaan argeen yeroo duraati suuraan isaanii yeroo poosti ta'e suuraa hindii diraamaa ittiin hojjetu fakkaata taadaa nama gaarii akkamitti akkanatti cubbuuratti daladden odoo inni beekin irratti nikaa hidhatta ittiin himtu sin barbaadu naan taane sin soquu hin jettuuni ani odoo namichi kun qaleena nyaate mucaa kana niiku mucaa kana hin hiiku nama gaariidha mucaa kun maaliif siifanii suuronni minaa ergu guddataa tan baraka kee qalabatii kan godheeffaa jira laal suura gadi isinii baasuu hin danda'an yeroo hayaati kan amma si fuudhe kun illee na amani bakka siif hin qabu saree taatee macarrashaan kee badiidha na amani hadhaaf sini taphachuu danda'an birrii qabda hin dalagatta akka barbaade si faana ta'a ijoollee meeqatu fuudhaa jira mucaan kun odoo balleecha iyyuu qabaate ishii jettee faana jiraatta hayaat argite suuraa kee akkasitti suuraa si faana ka'ee taphattanii kolfitanii hadha wal gantanii ta'e akka taatanii lammaffaa amma mucaa kanarratti akkamitti darrabda nikaa odoo inni siin eeyyamin nikaan garuu yoo laalu hiikkate jedha garuu mucaan ammoo hin himne natti himne hin himne jedhe nuti akka shari'aa keessaniitti hin beekne gara keenyatti samaana irratti heerumuun adabbii guddaa si adabsiisa jechuudha keessan hin beeknu yoo amantaan keessan eeyyame akkamitti nikaa ofirraa hiitte nutti himtu hiiken isa jenna anaa yookaan nagarramaa jiru amma ishii biratti waraqaan ishii natti ergite hiitte Musliima miti akkami ati musliima mee nutti himte nikaani bakka abbaan hin jirretti ni hiikama natti himi. lakki hin jiru kun micoonuu bar nikaa narraa buuse hin jenne gammatti jira namaaf taatan micoonuu akkas hin jenne bar mi hayaat akkamitti heerumuu dandeetti. Nikaan irraa buusee jira. Nikaan irraa inni hin Wallahi walii galatti nikaa kiyya irraa buusuu miti gaafa deemtuu waa hunda waliin haasuuneetiin hin deemte. Isin galee itti himee kunoo ila obboleessi kiyya dhufee qoy kottume bannaa. Ilu kun obboleessi kiyya kunoo dhufee mana keessa irraa kunoo wajjinaa si hayaatti. Elo. Akkamiin nikaa irraa Obbo Fayyaadha eenyu jedhamta? Kunoo obboleessa kiyya isin daa'imu. Obboleessi isaati ani obboleessi isaati. Gaafis gaafanne eenyu maqaan kee? Maqaan kiyya Kadir. Kadir hayaatiin hin beektaa? Hin beekan sirriitti illee wal hin beeknu ani obboleessa isaati. Wal lola qabu abdii wajjin yeroo biyya jirtu. Wal lola tokkollee hin qaba wal lola tokkollee. Hin deebi'aa warra dubbisee deebi'aa jettee nu biraa deemte. Oke warra callisteetuma mana baate nagaadhuma baate malee wal lola hin qaban. Meeshaa mara fe'ee fi kompiitara mara waan mara boorsaa meeshaa guutee waan takka erge maatii dubbisee deebi'aa jetteetumaan hima deemte. Oke nagaadhumaan gara biyya alaa deemte nagaadhuma tokko baatanii. Naguma wanni takka iyyuu hin jiran naguma. Oke akka nikaa walirraa akka nikaa buufachuu ishii beektaate nikaa buuseera abdii. Ara nikaa yaa miti wal dhabbiinu wanni takka hin jiran wanni takka. Oke gaafa ishii beektuu maallaqa isatu ergee maallaqa baase beektaati kana. Isatu Maallaqa meeqa baase? 200,000 baasee erge. 200,000 oke. Riisiitiin hin jiraa namanni irratti galchee beektaa? Hayyee guddataa 200,000 maalitti akka baase gaafadhu. Risiitii Maalitti akka baase? harkatti itti kenne harkatti kaase. Aha kaashiima harkatti Maaliif akka baase gunnaa gaafadhu guddataa 200,000 abdiin maaliif baase? Ejensii irraan deeme illee gaafadhaa.
Isiyu ila dhaggeeffadhaa abbaa isii waa dhaggeeffadhaa yoo dhugaa waa naa godhu wallahi wanna takka natti hin kennine dhaggeeffadhaa gachalli mee dhaggeeffadhaa na dhaggeeffadhaa na dhaggeeffadhaa rabbii duniyaa naan godhin yoo haqa isii tana zollome rabbiin duniyaa naan godhin ani adii isinitti maa dhaggeeffadhaa mee muyuuti qabi mee muyuuti naa qabi muyuuti naa qabi mee muyuuti naa qabi muyuuti naa qabi isinitti maani dhaggeeffadhaa isinitti maa birrii 200 tanaa fi meeshaa isii fe'ee fi wallaahi billaahi waan guutuu sigala kompeetara fe'ee fi shaanxaa guutuu fe'ee fi akka achi taa'eetiin achiin booda immoo ala deemaa naan jette akkasii deemtee ammoo yaada biraa wayii jijjiirtaa hayaat jedheen wallaahi yoo jijjiire rabbi fayyaa nagaa biyya arabaatiin hin galchin naan jette hayyee jedhee fuudhee mallaqa isii kennee fi kiyya harka kiyyaa baasee itti kennee meeshaa kana shaabbaan kadha'e kun isirratti ergee jira caaltuu irratti isinii galee caaltuu irratti ergee jira kun caaltuu duuba baasiitiin itti mul'isi uummatatti sii galee ergee fi kennee fi kana guutuu nagahaan ilmoollee fuutee warra isiitti dhiiftee eega deemte yuunaa bilbiltii bara amma dubbii walii galatti waraqaan kun iyyuu kaleedheen kun amma isii caaltuu natti erge malee hin argineeyyu nikaa sila kamitti haadha ilmootti yaa kamitti nikaa Niken sila umatik ko tiniken ni barniga jechuun dachii fi samis socho'aa gaafa niken ni buqqa'u. Abdii amma be gaafin keenya dhaggeeffadhu abdii. Caaltu mee tokko dhaggeeffadha carrammee yaada qabnu dubbannaa. Warra mucaa kanaatitti sila namni daa'imman walirraa qabu warri hin beekami warra mucaa kanaa fi haadha mucaa kanaa fi haadha intala kanaa gaafadha ni kaawraa hiikuu fi hiikamu isaanii silkii nu kennaa haa gaafata ijoollee. Elukuun isinii kenna. Sa'aatii isin barbaadanitti isinii kenna laakoo isa baallee laakoo isa obboleessaallee laakoo isa dhagaye fooziyaa jedhamti fooziyaa amaan jedhamti isin jechuudha ajaarsi isii maayinni wannoodha manaajara baankiiti Adaamaa keessatti sii galee isa mataa isaan gaafattan mallaqa kanallee guutuu isaa keessa beeku jechuudha sii galee ammallee ammoo ani isii fuudhu isin kaa isirraa hiikuu dhabuu kiyyallee amaanii saniin gaafattan. Ka obboleettii isii tana fuudhee fooziyaa amaan jedhamti isiin illee inni manaajara baankiiti Hamadee keessatti isinii galee gaafa takka jedhee galullee doorraatti itti bu'e doo obboleettii isii tanatti meeshaa mara mallaqa mara waan qabu guutuu warraa fidee dhufe sii galee mallaqa harkatti qabadhee amaanii kanaallee silkii naa fidi naan jedhe silkii fidee fi dhufe obboleettii isii tanaallee permuuza naa fidi jette. Permuuza fidee fi waan isiin barbaadde godhee fidee. Mucaa waa mara naasinati. Mucaa waa maraasa. Ante waa mara naaseen dhiisati. Koi. Abdi. Ayaat. Akkamitti nikaa ofirraa buufte ati? Asuma gabaabsati. Akkamitti ofirraa buufte nikaa ati? Kaadii sharra sirraa buuse moo isa sirraa buuse? Yaa akkasitti nu gaafadha ee. Ati bar muhitii irraa kaafachuu hin dandeessu beektanii kan. Muhitiin godina hayaa. Irraa kaasan akka muuti. Kaasuu hin dandeenyu nus kaasuu hin dandeenyu isinis kaasuu hin dandeenyu. Irraa kaasaatumaan abdi sirraa hiike moonikaa kana ofirraa hiitee bichaa tanuma naa gaafadha ba'alla. Yeeni kaan ni gaafu bakki fi samis socho'aa jedhan abboora sallallahu alaihi wasallam. Isaan lamaan wal amanuu hin dandeenye furmaata warrarraa haadha fabbaa haadha isaa. Furmaata Eenyu warri nikaa isinii hiisise abdii?